akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusin nan dubbisa. Saamu'eel guddachaa ina deemee Waaqayyo isa wajjiniin waan tureefis wanti inni dubbatu hundinuu akka lafa hin buune hin godhaaf ture. Yommus guutummaa biyya Israa'el keessatti Daanii amma Beersheebaatti Saamu'eel raajii Waaqayyoo isa amanamaa akka ta'e beekaniin fudhatan. Shiiloo iddoo itti dubbii isaa Saamu'eelitti mul'ise sanatti Waaqayyo hittuma fufee ofii isaa in mul'isee jedha. Irra deebi'u laasiya tokko. Saamu'eel guddachaa ina deemee Waaqayyo isa wajjin waan tureefis wanti inni dubbatu hundinuu akka lafa hin buune hin godhaaf ture. Yommus guutummaa biyya Israa'el keessatti Daanii amma Beersheebaatti Saamu'eel raajii Waaqayyoo isa amanamaa akka ta'e beekaniin fudhatan. Shiiloo iddoo itti dubbii isaa Saamu'eelitti mul'ise sanatti Waaqayyo ittuma fufee ofii isaa in mul'isee. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Bifa barumsaatiin ani qabadhee dhiyaadhee jira. Guyyoota agamii akka nurraa fudhatan illee beekuudhaaf baadhu. Amma hafuurri qulqulluu nu deemsisee amma nu gargaaree kutaa kana akka seensaa godhadhee kutaa garaa garaa irra dhaabadhee hafuurri qulqulluun anas isinis hin barsiisa. Ganama kana jalqabee maqaan Waaqayyoo ulfaatu abbaa maqaa Yesuusin nu barsiisi. Hafuura qulqulluu maqaa Yesuusin nu barsiisi. Haleluuyaa. Ameen. Maglatai gasa probolo bojina mossa pradias. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbii sagalee Waaqayyoo dubbadhaa. Yookaanis immoo mata duree kanarratti barataa deemu. Guddachaa deemuu. Guddachaa hadeemuu. Yookaanis guddachaa deemuu. Waan jedhu irratti hafuurri qulqulluun nu barsiisa. Maal ta'aa deemu guddachaa hadeemu waan jedhu irratti sagaleen Waaqaa hafuurri qulqulluun sagalee isaa nu barsiisa. Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19-21 irra dhaabbannee sagalee Waaqayyoo kana waliin akka baran hafuurri qulqulluun hin barbaadu. Egaa Saamu'eel guddachaa deemeedha. Dudduubatti deebinee Saamu'eel kun eenyu maaliidha inni yoo jenne seen dudduubeen Saamu'eel akkuma beektan Saamu'eel tokkoffaadhuma kana lakkoofsa boqonnaa 1 kaastanii yoo ilaaltan waa'ee Saamu'eel, waa'ee Haannaa, waa'ee Elqaannaa, waa'ee Finiinaa macaafti qulqulluun lafa nuukaa. Saamu'eel kuni abbaan Saamu'eel Elqaannaa nama jedhamurraa dhalate. Haati isaa immoo Haannaa. Haannaan boo'icha yeroo dheeraa booddee gaafii yeroo dheeraa booddee dhala argatte. Saamu'eel Haannaadhaaf dhala ishee isa hangafaa yeroo dheeraa boo'uudhaan otoo qooccolamtu otoos immoo wanta baay'eedhaan karaa masaayinuu ishii qocolloon baay'een otoo jireenya ishii irra jiru nama dhala argatte keessaa nama tokkodha. Galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Egaa seenaan Saamu'eel kana fakkaata. Saamu'eel Waaqayyoon nama tajaajilaa mana Waaqayyoo keessatti guddateedha. Haannaan gaafa tokko otoo Saamu'eeliin garaa isheetti baattu otoo garaa isheetti hin baatin otoo ulfaa'ini yoo ati dhala anaaf kennite bara isaa guutuu inni hojjetaa kee ta'a jettee Waaqayyo fuulduratti waadaa galte. Waan waadaa galte sana gaafa Saamu'eel dhalatu mana Waaqayyoo keessatti geessitee mana qulqullummaa bara kakuu moofaa keessatti geessitee in galchite galcha. Saamu'eel kunis immoo luba Eelii
luba Eelii jalatti nama Waaqa tajaajilaa iddoo aarsaatti nama guddateedha. Seenaan Saamu'eel gabaabinaan isa kana fakkaata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa boqonnaa 3tti lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbistan Saamu'eelitti Waaqayyoon guyyaa tokko dhufee itti haasa'aa, itti dubbata. Guyyaa jalqabaatiif Waaqayyoon mana qulqullummaa iddoo sanduuqni kakuu Waaqayyoo taa'u keessatti Waaqayyoon Saamu'eelitti ofiisaa mul'isuu jalqabe. Sagalee itti dubbachuu, sagalee raajii itti dubbachuu jalqabe. Itti mul'ate wanta ilmaan Eelii godhan hundumaa icciitii mana qulqullummaa keessa jiru hundumaa ergatti dubbatee booddee Saamu'eeliin guddateedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Amma kana kan hin deemeef seen dudduubee Saamu'eel isinii kaasuudhaaf. Egaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 kanarratti akkas jedha. Saamu'eel guddachaa deemeedha. Saamu'eel iyyaaddagaa heda. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Saamu'eel maal ta'aa deeme? Guddataa deeme. Waaqayyos waan isa wajjiniin tureef sababni guddachuu Saamu'eel Waaqayyoon waan isa wajjiniin jiruuf. Saamu'eel guddachaa hin adeemne. Waaqayyo isa wajjiniin waan tureefis wanti inni dubbatu hundinuu akka lafa hin buune hin godhaaf ture jedhe. Sababni isaa dhoksaan kutaa kana keessatti arginu Saamu'eel sababni guddachaa deemuu isaatii, Saamu'eel sababni nama ga'aa ta'uu isaatii, Saamu'eel sababni ga'eessa ta'ee karaa hundumaan argamuu isaatii maalidha jettanii yoo na gaafattanii Waaqayyoon isa wajjiniin turuudha. Haleluuyaa. Waaqayyoon si wajjiniin haa turu. Ameen jedhama. Haleluuyaa. Mahaprata ijonogo sekla dinama saprevelebereleberelebereleberelebe gasa provodias. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyoon si wajjiniin haa turu. Waaqayyoon si faana jiraannaan, Waaqayyoon mana kee jiraannaan, Waaqayyoon jireenya kee keessa jiraannaan, Waaqayyo Abbaan, Ilmi, Hafuurri Qulqulluun jireenya kee keessa jiru taanaan guddachaa deemta jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mata dureen keenya gaa guddachaa adeemuu jenne mitire. Guddachuu fi guddachaa adeemuu jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Maal ta'uun guddachuu fi guddachaa adeemu. Guddachuun yeroodhuma tokko guddattee wanta block yookaanis immoo limitationii keessa waan si galchuudha. Yeruma tokko guddattaa guddinni kee gaa ta'ee dhaabataa jechuudha. Guddachaa deemuu jechuun yeroo yerootti, guyyaa guyyaatti, sa'aatiidhaan, yeroodhaan, torbaaniin, ji'aan, waggaa dhufuun, ji'oota jijjiiramaniif, halkaniif guyyaa wal jijjiiraniin ittuma guddachaa adeemuudha. Haleluuyaa. Shii kana sirriitti akkanaa qabattan waan an barbaaduuf guddachaa deemuu fi guddachuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Guddachuu jechuun guddatteetuma baqaa, guddinuma dhaabbataa, guddinuma wal fakkaataa, guddinuma namni biraa guddatu, guddinuma immoo itti fufiinsa hin qabne guddattee dhaabachuudha guddachuun. Guddachaa adeemuun immoo yeroo yerootti guyyaadhaan waggoonni dhufanii darban, ji'oota dhufanii jijjiiraman, halkaniif guyyaa wal jijjiiran maal ta'uudha? Ittuma guddachaa adeemuudha. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Hallelujah. Hallelujah. Humna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin guddachuu otoo hin ta'aatiin guddachaa adeemuun siif haa ta'u. Halavani Mosa Pravadias. Sin eebbisa maqaa Gooftaa Yesuusin. Firoota koo sin eebbisa. Afaan korraa dubbii Waaqayyo kaayee kanaan isin eebbisa. Guddachuu otoo hin ta'aatiin ittuma guddachaa deema. Ulfinatti guddachaa deema. Gara ayyaanaatti guddachaa deema. Maqaa Gooftaa Yesuusin diinagdeetti guddataa deema. Mul'atatti guddataa deema. Maqaa Yesuusin barumsatti guddataa deema. Gara Kiristoositti guddataa deema. Qajeelummaatti guddataa deema. Gaa'ilatti guddataa deema. Heebbatti guddataa deema. Diinagdeetti guddataa deema. Humna maqaa Yesuusin kun jireenya keessan irratti haa ta'u. Losa pradai ayoeklatu go sekreve legina mosa pradias. Kanaaf egaa guddachuun guddina guddatanii dhaabbatan daangaa qabuudha. Guddachaa adeemuun immoo yeroo yerootti guddina sadarkaa qabu, guddina yeroo yerootti guddachaa adeemuudha.
amanaan guddachuu qabamoo guddataa adeemuu qabaa jennee olaallee amanaan guddachuu qofa otoo hin ta'aatiin itti guddachaa adeemuutu isarra jiraata. Amanaan itti guddataa adeemuutu isarra jiraata. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Namoonni yeroo baay'ee guddina foonii duwwaadhaan guddinatti fakkaata. Guddinni foonii duwwaan guddinatti fakkaata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Garuu dhugaan jiru kana miti. Haleluuyaa. Guddinni akka lamatti guddan. Waaqayyo duratti nama duratti. Maalan isiniin jedhe namoonni yeroo baay'ee guddinuma foonii godhanii limitation godhanii dhiisu. Namuma fuulduratti guddachuu, guddinni isaanii nama fuulduratti akka mul'atu, guddinni isaanii tajaajilaan guddachuun, beekumsaan guddachuun, diinagdeen guddachuun, namuma qofa duratti akka guddatutti fudhatu akkasitti fakkaata. Haa ta'utii garuu dhugaan inni kun dhugaan jiru garuu kana miti. Garuu dhugaan jiru kana miti. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Guddina akka lamatti guddan. Guddina akka meeqatti guddan nan isiniin jedhe? Guddina akka lamatti guddan. Tokko Waaqa duratti, lama nama duratti. Waaqa duratti guddachuun maali? Nama durattis immoo guddachuun maali? Inni jedhu gaafii keessan ta'uu danda'a yookanis immoo mala. Waaqa fuulduratti guddachuun yeroo hundumayyuu Kiristoos wajjin garaa ofii qajeelummaadhaan dhimma ofii qajeelummaadhaan gara isa mataa ta'e, gara isa mataa waldaa kiristaanaa ta'e, gara isa waan hundumaa qabu, gara isa mootii Waaqaaf lafa, gara isa Waaqaaf lafa uume kanatti guddachuudha. Waaqayyo fuulduratti guddachuun. Nama fuuldurattis guddachuun nu barbaachisa moo nu barbaachisu yoo jenne yaasfalliganaan asfallaagi ነው. በሰው ፊት ማደግም ጥሩ ነው። ከናፍ ጋር nama durattis guddachuun barbaachisaadha. በሰው ፊትም ማደግ ግዴታችን ነው፣ አስፈላጊ ነው። በእግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት ማደግ እንችላለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አናፍ እስንራ ጻለት ጉደነ ittuma guddachuu keessan namoonni hundumtuu akka arganitti guddinni keessan kan itti fufee haa ta'u jedha mitiira Phaawulos. Namoota durattis guddachuun akka barbaachisu sagaleen Waaqayyoo lafa nuuka. Yesuus mataan isaa gaafa biyya lafarra deddeebi'aa ture wanta gurguddaa sadiin guddataa deeme. Yesuus wanta sadiin guddataa deeme. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 52 irra dhattanii yoo dubbifattan argachuu dandeessu. Anamma dhaqeen dubbifachuu hin dandeessu. Yesuus wanta sadiin guddachaa deeme. Waan sadiin maal ta'aa deeme? Guddachaa deeme. Tokko namummaadhaan guddataa deeme. Lama ogummaadhaan guddataa deeme. Sadii hawaasummaadhaan guddataa deeme. Hawaasummaa jechuun hawaasummaa keessatti nama fuulduratti guddachuu jechuun maal jechuudha yoo jettan nama duratti guddachuu, jireenyaan namatti dhiyaachuu, nama baay'ifachuu, hawaasummaa baay'ifachuu, hawaasummaadhaan nama faana jiraachuu, jireenya hawaasummaa riileeshinii isa jedhamu sana riileeshin tokkummaa sana dhaloota wajjin uumanii hawaasa keessatti guddachuun dirqama keessa. Egaa Yesuus wantoota gurguddaa sadii kanaan guddate. Namummaadhaan inni jedhu guddinuma fooniitiin Yesuus maal ta'aa deeme jedhaa? Guddataa deeme. Namummaan humti foonsaatii foonumti isaa inni bakkeedhaan mul'atu kuni Yesuus hiyyaaddagaa heda. በሰው ፊት ኢየሱስ በአካል ምን ያደጋ? እያደጋ እየጨመረ ሄደ። ክብር ለኢየሱስ ነው።
inni lammaffaan ogummaadhaan baxibab hiyyaaddagaa hida ogummaadhaan guddataa deeme Yesuus mataan isa inni sadaffaan immoo hawaasummaadhaan guddataa adeeme kibirla Yesuus galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u kanaaf anaaf sirraayis kan eegamuu fi kan nu barbaachisu wantoota isaan kana galanni Yesuusiif haa ta'u akkuma dura isinii tuqee guddina akka lamatti guddannaan isiniin jedhe Waaqayyo fuuldurattii fi nama fuulduratti guddan wanta jedhu isinii kaasee inni kan biraa waa'ee Yesuus mataan isaa guddina karaa sadii guddate namummaa isaatiin hin guddate ogummaadhaan hin guddate hawaasummaadhaan guddate anaaf sirraayis kan eegamu isaan kanaadha jechuudha galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u humna maqaa gooftaa Yesuusiin isin eebbisa karaa hundumaa guddadha namummaadhaan guddadha ogummaadhaan guddadha hawaasummaadhaan guddadha la pravani janiga sabradias hawaasummaa gaafa jennu kophaa kee baatee mana cufattee kophaa kee akka jiraattu barbaacha Waaqayyoo miti hawaasummaadhaan nama gidduutti akkatti guddattu fedha Waaqayyoo haleluuya haleluuya galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u haleluuya nuti karaa hundumaan guddachuu qabna amanaan yookaan ክርስቲያን karaa hundumaan guddachuu qaba በመንፈሳዊ በኩል በስጋም በኩል አማኝ አንደማኝ ማደግ አለበት በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም መንገድ ማደግ አለበት ክብር ለአባታችን ለክርስቶስ ይሁን ሃሌሉያ አማናን ከለቱ ሁንዱማን ጉደቹ ቀብ ዋንቲኒ አካክራ ሁንዱማን እንጉደነ ኢሰዳንገሱ እንጁር ገመፎኒቲ ወዱፍቴ ዲነግዴዳን ጉደቹ ደቀብ በረቴ ጉደቹ ደቀብ ሆጀቴ ጉደቹ ደቀብ ጅጅረማ ኡሙ ደንደው ደቀብ ፍሮተኮ አላቦና ሞሳ ብራባዲያስ namoota baay'eetti yeroo baay'ee guddin karaa foonii qofatti fakkaata namoota kaanitti immoo guddinni karaa hafuuraa qofatti fakkaata ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ በሁሉም አቅጣጫ ማደግ አለብሽ ይቴ ልንገርሽ በሁሉም አቅጣጫ ማደግ አለብሽ በመንፈሳዊ በኩልም በስጋ በኩልም karaa fooniitiinis karaa hafuuraatiinis obboleettii koo sittaniima guddachuun sirra jiraata guddachuun maqabu isa kana macaafti qulqulluun maal jedha hojjettan macaafti qulqulluun hin dubbata kallatti hundumaan akka nuti guddatu haleluuya humna maqaa Yesuusin karaa hundumaan guddachuun siifata gara gama hafuuraattis immoo yoo dhufne akkuma amma fuula Waaqayyoottis guddachuu karaa lamaan jenne mitiire Waaqayyo fuulduratti fi nama fuulduratti Waaqayyo fuulduratti kanatti ittiin guddatu በመንፈሳዊ በኩል karaa hafuuraatiin Waaqayyo fuulduratti guddachuu dandeessa farfannaadhaan lallabaan jireenya qajeelummaa jiraachuun ogummaadhaan qajeelummaatti jiraachuun nama hunda jaalachuudhaan nama hunda danda'uudhaan obsuudhaan harjummaa agarsiisuudhaan gaarummaa agarsiisuudhaan garraamummaadhaan fuula Waaqayyootti gaduuf deebisuudhaan kadhata keetiin qajeelummaadhaan nama hundaa yaaduudhaan fuula Waaqayyootti guddataa adeemuun sirra jira haleluuya haleluuya Waaqayyo fuulduratti karaa hafuuraatiinis guddachuun barbaachisa nama fuulduratti immoo jireenya keetiin hawaasummaadhaan barattee hojjattee tajaajiltee qajeelummaa namatti agarsiisa haleluuya guddachuun sirra jiraata ክብር ለአባታችን ለኢየሱስ አደራ keessan
barumsa barataa jirru kana jalaan gatina guddina kalamatti guddannan isiniin jedhe waaqayyo fuulduratti fi nama fuulduratti akkamitti guddannuuf waaqa fuulduratti akkamitti akka guddannu isinii kaasee Yesus akkaataa sadiitti guddate mataan isaa Luqaas boqonnaa 1:52 namummaadhaan ogummaadhaan hawaasummaadhaan akka inni guddate isinii kaasee galanni Yesuusiif haa ta'u egaa namoonni baay'een mul'achuu malee guddachuun barbaadan keessuma keessaa amantoon keessuma keessaa tajaajiltoon keessuma keessaa guddachuu malee galanni Yesuusiif haa ta'u namoonni baay'een mul'achuu malee guddachuun barbaadan otoo hin guddanne mul'achuun kufaatii fida dursa kan eegamu mul'achuu otoo hin ta'aatiin guddachuudha maalan isiniin jedhe dursa mul'achuudhaan dura anaaf sirraa maaltu eegama jettanii ona gaafattan guddachuu nama fuuldurattis waaqa fuuldurattis mul'achuudhaan duratti guddachuun keenya dirqama bara keenya tajaajiltoonni baay'een lallabdoonni baay'een barsiisonni baay'een faarfatoonni baay'een raajonni baay'een wanti isaan karaa dheeraa deemuu dadhabaniif ba'anii wanti danqamaniif ba'anii ergaa dhaloota jijjiiru fuudhanii dhaloota fuulduratti jira ba'uu wanti isaan dadhabaniif raajiin sobaa bara keenya kan baay'ateef barumsi sobaa kan baay'ateef maaliif akka ta'e beektuu firoota koo otoon guddatiin mul'achuudhaaf ba'an otoon guddatiin mul'achuudhaaf fiigan otoon guddatiin faarfachuudhaaf ka'an otoon guddatiin raajuudhaaf ka'an otoon guddatiin barsiisuudhaaf ka'an ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራቸው በእግዚአብሔር ፊት ማደግ አለብህ mul'achuu keetiin duratti mul'achuu kootiin duratti anaaf sirraa maaltu eegama yoo jettan guddachuutu nurraa eegama maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mul'achuun isiniif haa ta'u giddallachuun didaatu manaa liqimsaa dubbiin kun illee isinitti jajjabaatu maalo wanta sin fayyadu qabu haleluuya dhaloota baay'ee harkatti wangeelli maaliif akka baarame beektu dhaloota baay'ee harkatti dhaloonni wangeelli maaliif akka gatii dhabe beektu otoon guddatii wangeela fuudhanii manaa ba'an kutaan amma dubbise kana Saamu'eel boqonnaa 3 isa duraa lakkoofsa 19 irratti Saamu'eel guddachaa deemeedha Waaqayyos immoo isa wajjinii waan tureef wanti inni dubbate hundumtuu akka lafa hin buuneen godheefiidha milkaa'uu barbaadda fuula namaatti fuula Waaqayyootti milkaa'uu barbaadda firakoo hojjettee milkaa'uu barbaadda kallattuma fooniitiin milkaa'uu barbaadda diinagdeetti milkaa'uu barbaadda barattee milkaa'uu barbaadda gaa'ilatti milkaa'uu barbaadda gama afuuraatti milkaa'uu barbaadda lallabdee faarfattee raajjee abdii guddaadhaan qaba waldaa kana keessa faarfatoonni baay'een lallabdoonni baay'een barsiisonni baay'een raajonni baay'een gorsitoonni baay'een ogummaan garaagaraa kennaan Waaqayyoon kallattii garaagaraatiin waldaa kana keessa kaa'e baay'ee akka jiru waanan hubadhuuf hafuura kootti nammee guddachuu barbaadda waan tokkoon sitti milkaa'uu barbaadda karaa foonis karaa hafuuraas wanti sirraa eegamu majammara maadagnu hidagii wiiti guddadhu Kiristoos keessatti amanaan maaliin guddataa isa jedhuuf itti fufnee barumsa keenya kana keessatti ilaala har'a seensuma isaatan dheeriuma isaan seensuma naannoo isaan naanna'e isiniif tuttuqee darba galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u egaa guddachuu milkaa'uu barbaadda guddadhu dur
amantoonni tajaajiltoonni bara keenya keessa jiran baay'een isaanii guddachuudha mul'achuu malee guddachuun barbaada. Maalan jedhe mul'achuu malee guddachuun barbaada. Otoon guddatii yoo mul'atte boru kuftee deebita, boru dhaloota gara duubatti deebita. Bara si gataa deema, diinagdee si gataa deema, teekinooloojii baraatu haalatu si dhiisaa si gataa deema. Waaqayyoon akkati guddattuun barbaada. በመንፈሳዊ በኩልም በስጋ በኩልም ከራፎንስ ከራአፉራስ akkati guddattu barbaada. Akkati bishaattu barbaada. Bishaattu qabda jirus. Haleluuya. Isa kana waan tokkoon sittima. Mul'achuudhaaf guddachuun kee dirqama sitti ta'a. Maal ta'uudhaaf? Mul'achuudhaaf karaa hundumaa mul'achuudhaaf guddachuun kee dirqama sitti ta'a. Haleluuya. Kota waan tokkoon isinii kaasa. Waan tokkoon isinii kaasa. Mee waa'ee Yesuusan dugda duubatti sin deebisee gara fuula duraatti kakuu aaraa dhaqaa. Yesuus biyya lafaa kanarra kan jiraate waggaa 33 fi ji'a 6. Waggaa meeqan isiniin jedhe? Waggaa 33 fi ji'a 6 Yesuus biyya lafaa kanarra jiraataa ture. Yesuus waggaa 33 fi ji'a 6 biyya lafaarra jiraate kana keessatti waggaan 30 Yesuusiif yeroo guddachuu ture. Laati gapura buna mosa pradianiati apreveni. Hi lusellari venimos secladina mojinemos aprevele bedias. Hallelujah. Ya waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusin hafuurri qulqulluun isin yaagalchu. Yesuus mataan isaa waggaan 30 Yesuusiif yeroo qophii ture, yeroo guddachuu ture, yeroo kadhannaa ture, yeroo itti ogummaa baratu, yeroo itti fuula namaatti guddatu, yeroo itti fuula waaqayyootti guddatu, fuula waaqayyo abbaatti guddatu, yeroo akkasii ture. Hallelujah. Firako sinjaalladha kanaafan si barsiisa dhugaa. Akkati boru baatee karaarra dhaabattee danqamtu waan hin barbaanneef. Yesuus mataan isaa waggaa 33 fi ji'a 6 biyya lafaarra jiraate keessatti yeroon qophiin isaatii waggaa meeqan isiniin jedhe? Waggaa 30. Yeroon tajaajila isaatii immoo waggaa 3 ji'a 6. Hay garmaachuu? Tajaajila isaa waggaa tokkootiif waggaa 10 wayi qophaa'ee jechuudha. Hay garmaachuu? Higar maalikoo? Yesuus mataan isaa waaqa ta'ee otoo jiru. Nama guutuu waaqa guutuu ta'ee otoo jiru. Humni waaqummaa otoo jireenya isaarra jiru. Dursee kan inni godhe yeroo qophiiti, yeroo guddachuuti. Alaafuu namoo sabraadiyaas. Ardaa bara keenya keessa dhaloonni baay'een wangeela fuudhanii ittiin dhaloota ajjeesaa kan jiran meeqatu jira. Raajidhaan dhaloota ajjeesaa kan jiran meeqatu jira. Faarfannaadhaan dhaloota ajjeesaa kan jiran meeqatu jira. Hallaati gaapura buna moosaa biraadiyaas hallaati yaaborroodiyaa. Dhaloota baay'ee harkatti wangeela daldaalaa maaliif ta'e? Dhaloonni baay'een wangeela maaliif akka daldaalaa jiru? Wangeela gaaddidduu godhate maaliif akka maqaa wangeelaatiin daldaalaa? Maaliif akka maqaa wangeelaa jala dhokate dhaloota nyaataa, dhaloota balleessaa, dhaloota saamaa akka jiru beektaa? Haalaan dagamsa'uye. Himullate malee guddanne, himullate malee afuurri guddachuu isa keessa jiru guddanne namichi kanaaf har'a dhaloota baay'ee ajjeesaa jira. Haganochi. Hallelujah. Har'a sin beekuu dhiisuu dandeessu. Kan jirtan gola biyya hambaati, biyya namaa jirtu. Har'a bara keenya keessatti baay'ee waan baay'ee argaa oolla. Waan baay'ee dhagaa oolla. Dhaloota wangeela gaaddidduu godhate, wangeela tirkate, dhaloota baay'ee nyaachaa, dhaloota baay'ee gara du'aatti geessaa, dhaloota baay'ee saamaa, wangeela gaaddidduu godhate, wangeela qajeelummaa, wangeela tola nuu kenname kana, wangeela hojii godhate, daldaala isaa godhate, ittiin daldaalate, bu'aa mataa isaatii godhata, ittiin jiraata, ittiin hojii isaa hojjetata, kan jiraatu, foon isaa gabbifataa kan jiru, meeqatu jira? Maaliif akka ta'e beektaa? Sawiyya waala addaga hin guddanne mul'ate malee.
Yesuus isa keessatti guddanne yeroo qophiin qabu yeroo guddinaan qabu kanaaf ar'a wangeela jiraachisu kanaani dhaloonni baay'een ar'a wangeela baqatee duubatti dhaloonni baay'een duubatti fiigaa kan jiruuf maaliif akka ta'e beekta namoota hin guddannetu wangeela kana fuudhee dhalootatti bahee dhaloota burjaajessaa jira. Hallelujah. Oto wangeela kana baatee deemu maaliif sagaagala maaliif ejja maaliif obboleetti mooksa maaf obboleessa mooksa maaf walgaada maaf walajjeesa faayidaadhaaf maaliif walajjeesa waldaa kiristaanaa keessa taa'ee aangoodhaan maaliif walajjeesa maaliif akka ta'e beekta nan beeka anarra wangee barumsi kun sammuu keessanii ol akka ta'u nan beeka tariyoon barumsi kun nuyi nummadaa sammuu keenya ol ta'a jechuu dandeessu ta'a gaaf tokko si fayyada arrayyuu si fayyada harrayyuu kan biraa dhiisi even ollaa inni kanarraa wangeela gaaddiduu godhate dhaloota saamaa kan jiru dhaloota baay'ee himimmaan dhaloota baay'ee kan naqaa kan jiru wangeela gaaddiduu godhate hani raajiidha jedhe hani lallabaadha jedhe waldaan kiristaanaa kana san beekne maqaan waaqnis maqaa namnis isaaf hin dhoomne hufitti dhoobbe hufitti maxxanse har'a dhaloota burjaajessaa qilleensuma walduma ollaanii kanarraa dhaloota nyaataa kan jiru meeqatu jira lamin doonataa qallesh maaliif akka ta'e beektaa hin guddanne namichi galanni Yesuus ifata mbeeku afur qulqullu maaliif akka nageessine lallabsisu tarii dhaloonni akkanatti saamamaa jirtu iyyuu jiraachuu dandeessa guddachuun siifatu kanaaf Yesuus mataan isaa tajaajila isaa waggaa 3 tajaajiluuf waggaa 30 qophaa'e Yesuus dhalatee waggaa 30tti tajaajila isaa jalqabe kanarraa waan guddaan barannuure guddataa adeemu isinii kaasee guddachuu fi guddachaa adeemuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira amanaan kan isarraa eegamu guddatee guddina limiteeshinii qabu guddina daangaa qabu guddachuu otoo hin ta'aatiin hiyyaadda gama hedan labba ittuma guddataa adeemuu danda'uudha qaba galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u haleluuyaa haleluuyaa Yesuus irraa moodela keenya Yesuusin moodela keenya godhanne isarraa waan guddaa barachuu kana danda'uudha qabna isarraa sagalee dinqii kana waan guddaa kana sarraa Yesuus kana moodela godhanne moodela keenya moodela jireenya keenya isa ta'e kana isarraa barataa jiraachuu danda'u galanni Yesuusiif haa ta'u wanta lama dubbadhee tanan walitti qaba guddachuun of beekuu irraa jalqaba guddachuun of beekuu irraa jalqaba adaraa keessa waan afur qulqulluun isinitti dubbatu kana sirriitti naa qabadha guddachuun maal irraa jalqaba guddachuun of beekuu irraa jalqaba namni of hin beekne guddachuu hin danda'u namni of hin beekne waa'ee guddina isaa boruu yaaduu hin danda'u namni of hin beekne waa'ee guddina afuuraa yaaduu hin danda'u namni of hin beekne waa'ee guddina foonii yaaduu hin danda'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin of beekuun isin haa ta'u of beekuu jechuun galma ofii boruu ilaaluu aggaamuu fuula irratti ba'uu waa ilaalaa manaa ba'uu waa arguu maaltu of beekuu danda'u qabdu of beekaa maqaa Yesuus Kiristoosin onni ittiin isin of beektan jireenya keessan ni taasisu guddachuun of beekuu irraa maal ta'a jalqaba namni of hin beekne guddachuu hin danda'u guddachuun eenyummaa Waaqayyoo wajjiniin walitti maxxanuu guddachuun eenyummaa Waaqayyoo wajjiniin walitti maxxanuu ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ኢየሱስ ወጅኒ ወልት መጣኑ ዋቀዩ አባ ወጅኒ አቡረ ቁልቁል ወጅኒ ወልት መጣኑ ማለት ጉደቹ ማልኒ ጀተኒ ነጋፈተኒ ጉደቻ አደሙ ማልኒ ጀተኒ ነጋፈተኒ ጉደቻ አደሙ ኤኙማ ዋቀዩ ወጅኒ ወልት መጣኑ eenyummaa Waaqayyoo wajjiniin walitti maxxanu galanni Yesuusiif haa ta'u haleluuyaa guddachaa adeemu jedhee hafuurri qulqulluun nu barsiisa galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u
bormo kaafne sagalee waaqayyo amman gaafan barumsa kana xumurutti simbarsiisu waan barbaadu afuru qulqullu anammoo toon ta'atiin afuru qulqulluun na keessaan ta'e waan guddaa simbarsiisu waan ta'aaduuf adaraa keessan irra deddeebi'aa dhaggeeffadha wanta dubbatamu kana yoo yeroo argattan immoo wanta dubbadhu kana nootii irratti barreeffataa deema gaaf tokko sin barbaachisa gaaf tokko borati paastarii boru ati wangeelaawwi boru ati raajii si kaaseera guyyaa darbe tajaajila turbaan darbe keessatti sin tajaajila keessatti kaaseera ati nama salphaa miti ati nama boru adaraan sitti kenname ar'ayyu adaraan sitti kenname jira borummoo kana caalatti boru nama boru darbitee dhaloota barsiisuuf jirtu nootii qabadhaa irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa dhaloonni akka dhaggeeffatu walaffeedha dhaggeeffadhu waliin jedha guddaachaa adeemu waan joorratti afurri qulqulluun nu barsiise galanni Yesuusiif haa ta'u isattaanu borutti fufnee barannaa waaqayyo abbaa keenya galanni siif haa ta'u maqaan kee haa kabajamu tola gaarummaa kee hundumaaf ulfaatu nutti dubbatte nu barsiifte maqaan kee haa kabajamu dhaloota kanaaf eebbisi dhaloota kanaaf ifti kee jireenya isaanii irratti haa ba'u galanni siif haa ta'u ulfaadhu nu wajjin ta'i olol jejjedhu afaaruu keenya hundumayyuu nuuf eebbisi maqaa gooftaa maqaa Kiristoos Yesuus jettee ameen. Ayyaanni waaqayyo isiniif abayyatu eebbifama adaraa keessan ergaa waaqayyoon isinitti dubbatu kana sirriitti qalbeeffadhaa akkuma nama dubbadhe yoo dandeessan ammuma yeroo argattan hirriba keessan irraa daqiiqaa 20-30 kana kennaatii dhaggeeffadhaa nootti qabataa deema isin boru dhaloota barsiisota gurguddoodha isin boru akka gulormaa keessa jirtan isinitti hin fakkaatin walaffeeraa ilaamee sagalee darbee dhaggeeffadhu bai walii jedha akka wal beektan dhaloonni itti jijjiiramuudha qaba waan ta'eef eebbifamaa ayyaanni isin haa baay'atu turtii gaarii